Qabatamaa amma qabaannetti wanta gadi ba'ee sooshaal miidiyaa addunyaarra jiru tokko irratti hojjetamee beekamtii argatee jaallatamummaa argatee booddee namni hanqooti jedhu maali? Bosa bakkam jirtu jaallattoota Boonii Tube har'a immoo akkuman eenyuun kool piraankisinii godhu jedheen tokkoffaarra Leencoo Gammachuun kaa'e lammaffaarra Milkeessaa Nagumaan kaa'e sadaffaarra Amaanu'eeliin kaa'e dhumarra Galaanaa Gaaromsaan kaa'e Leencoo Gammachuu harka caaluuf filatee Leencoo Gammachuu kanaafuu sababii isin Leencoo Gammachuu filattaniif Leencoo Gammachuu kool piraankisinii godheetiin jira. Kool piraankii ajaa'ibaan sinii godhe Leencoon akka kana hin ta'a jedhee yaannani waama fedheef beeksisa kana daawwannee walitti deebinaa beeksisa kana booda kool pirankii Leencoo daawwattu jechuudha waan baay'ee isinitti toludha ergaa guddaa kan qabudha. Biyyi dhalootaan ijaarama, dhalootni immoo beekumsaan qarama, beekumsi immoo barnootaan argama kan jedhu waggoottaan 25 darbaniif dhaloota haaromsaa beekumsaan oomishaa kan ture kolleejiin Makaana Yesuus Manaajimentii fi Liidarshiippii kaampaasii Finfinnee fi kaampaasii Bishooftuu irratti waggaa haaraa kanaaf barattoota simatee barsiisuudhaaf galmee jalqabeera. Kaampaasii Finfinnee irratti digirii jalqabaatiin Accounting and Finance, Management, Gender and Development Studies. Degree lammaffaa yookaan Mastersiidhaan Organizational Leadershipidhaan barsiisuu jalqabeera. Master of Business Administrationidhaanis barsiisuudhaaf qophii xumuraa jira. Dabalataan kaampaasii Bishooftuu irratti digirii jalqabaatiin Accountingii fi Finaansii akkasumas Manaajimentiidhaan guyyaa fi galgalaan barsiisuudhaaf galmee jalqabeera. Kolleejiin keenya kaampaasii lamaan irrattuu barattootaaf iddoo bultii qopheesseera. Iddoon qabnu muraasa waan ta'eef dursaatii galmaa warri har'a baratan warra boru hoogganan akka ta'aniif hojjanna barataa akka hooggantaniifis immoo isin deeggarra. Teessoon keenya magaalaa Finfinnee naannoo bakka inni isaa mooraa Makaana Yesuus Seminarii akkasumas immoo magaalaa Bishooftuu daandii gara hora Arsadii deemurraa mooraa Evangeelikaal keessatti argamna. Quality Education First. Yaani gooftaa si baay'eetu. Ayyee Leencoo Gammachuu miti? Leencoo Gammachuuti. Nagaa keetii Leencoo? Akkam? Nagaa ayyee waasii dubbisuu barbaanne beektaa? Maal ture? Sirbaa torbee darbe gadhiistan keessatti namni dhufee karaa biiroo keenyaa waaseedhaani. Gama sanaan waasii haasofsiisuu barbaanne dhugummaa isaa sirraa baruufi. Maal? Sirbaa sagiliidhaan gadda gadhiiste sana naannoo Libbaa bor deemtee waraabde miti? Sirbi suni akka EBS TV irratti baatee dubbattetti walaloonsaas kan kooti yeedaloonis kan kooti jettee turte mini? Walaloo caalaa wajjin barreessine. Yeedaloo? Yeedaloo lafatti. Nigaa sirbichi kan isaa miti ooneriin sirba sanaa walaloonsaa hatameetiti. Kan keenya fuudhee hojjete jechuudha riippoortii godhanii sirbi keessuun immoo baay'ee sirba baay'ee jaallatamaa fi uummata hawwatee ta'ee jira. Kana qulqulleeffachuuf si barbaannee turre amma biiroo aadaa fi turizimii Adaamaarraan si bilbilaa. Tole. Mee ammam dhugaadha wanti kun Leencoo kana naa ibsimee utuun gara waan biraatti hin dabarsin dura asumatti si biratti fixuu barbaadeen beektaa sababiin baay'ee si jaalladhuufi. Mee wanti kun ammam dhugaadha Leencoo? Wanti kun dhugummaan isaa sobadha. Jalqabarratti. Dhugummaan isaa sobadha jalqabarratti. Kana keedhaa jechuudha hundumti isaa. Tiraadishinii baay'een isaa tiraadishinii qoratamee namoota garaagaraa gaafatamee aadaan Ilubbaaboo keessatti jechoonni naannoo sana jiran yoo karaa kamii ibsamee moor naannoo sana ibsuu danda'a jedhamee gaafatamee irratti gadi fageenyaan kaa'amee dubbatamee nama caalaa jedhamu wajjin namoota baay'ee wajjin wanta gadi taa'amee hojjetamedha. Wanta namni tokko barreesse oonoriin namni ta'e tokko barreesse abbaan sun waan namni ta'e tokko dhufee gadi taa'ee hankootii jedhu sun taane nageessaa abbaa. Dhaga'uutti hin jira haasa'i. Waan namni tokko gadi taa'ee hankooti yookaan immoo kana walaloon kun hankooti jedhu utuu hin taane jechoota uummata keessa jiran hojii walitti makamee gadi qoratamee tokko tokko funaanamee waan hojjetamedha. Okay, direct eegutu sii godhe sirba sana. So waan ne qoyka.
So akkasidha. Akkaataan barreeffamni walaloo sirba sagalee. Ayyee. Namoota baay'ee irratti hirmaachise baasee walaloo saalachisee namoota garaagaraa qunnameera. Order kan kun caalaa wajjin otoo malee walaloo garaagaraa keessaa kun waan hojjetame. Ayyee. Directingii. Tokko akkasidha. Lammata irratti immoo. Directingiin Ostaanus Fattana barsiisaa tiyaatiraa. Isaan kan hojjetamedha. Kostuum dizaayinar Leencoodha. Kan viizhin intarteementii ta'uun sirbi sagalee hojjetamee sadarkaa kanarra gaheera. Dhugaa kanarraa hafee yoo qabaate immoo hin danda'ama. Si falmuuyyuu hin danda'a. Amma nuuni beektaa gara giruuppiidhaan dhufan isaanii jarri sun naanniyoona shakkisiisan beektaa biiroo koo keessa taa'e baay'een haasofsiisuu yaaleera bakka miira hin taane keessa goraniiti kan isaan haasa'anii sirba kana nuunis hojjennee xumurree jirra. Inni garuu walaloo isaa nu jalaa fuudhee torbee nu dura gadhiisee ooneriin kan keenyaa jechuudhaan kan isaan dhufanii haasa'anii. Lakki dhugaa wantichi lakki akkasumatti. Of amantaa Leencoo dhibbaa jechuudha amma nan deebisa jara sanaan rakkinaan qabu. Mee jarri sirbi kun an keenya jedhan maaf qaamaan naman dhaanaan. Bakka isa immoo wal quunnamsiifnaa amma isaanii naannoo Bishooftuu ga'aniiru natti fakkaata. Okay. Amma naannoo Finfinnee jirtaati. Eeyyee. Finfinnee amma makiinaa biiroodhaan jara sana bilbilee wal quunnamsiisuu danda'a maaliif wanti kun yoo ka'ee onlaayinii irratti ka'ee ba'ee hawaasillee deebi'ee waan biraa keessa galuu danda'a beektaa kanaaf fedheen Leencoo kiyya. Lakki maal kun wanta nama sodaachisuuf nama shakkisiisu qaba jetteetu maal ni beektaa? Akka jechi hojii akka hojjenne nutu beeka waan ta'eef. Waan tokko immoo erga gadi ba'ee booddee namni kan biraa namni lammaffaa ka'ee kan kooti yoo jedhu. Dhugummaan isaa fi abbeentummaan isaa hammam amansiisaa akka ta'e beekta. Ankeemaa isa dandeettii keemaa. Hiikoo ta'uu danda'a jecha seera addunyaatti keessatti abbeentaan waan kan kooti jedhee hamma kanaan dura hin galmeessisnetti yookaan immoo kan kooti jedhee ergaa qabatamaa amma qabaannetti wanta gadi ba'ee sooshaal miidiyaa addunyaarra jiru tokko irratti namni tokko lafaa ka'e maaliif hamma maatiin hojjenne kan isaati erga ta'e erga hojjetame booddee maaf kan kootedha. Anis isatu xiqqoo na dhibe beektaa nuuni immoo. Fakkeenyaaf erga hojjetamee beekamtii argatee jaallatamummaa argate booddee namni hankooti jedhu maaliif dhufe. Ani kana dhagaalaa kan na dhibe beektaa ati dandeettii kee ni beekna sirba kee muquxaa isa jalqaba hojjette irratti dandeettii kee argineerra nuuni. Obbo Taakkalee Uumaan illee karaa keessaa feesbuukiidhaan liinkii isaa ergeefillee sheerillee natu gochisiise. Baay'ee beektaa dhugaadha dandeettiin kee baay'ee natti tola naani baay'een si ajaa'ibsiifadha. Yoo rakkoon jiraate hankooti namni jedhu sun karaa keessaa baasisuu danda'a. Barreessaa walaloo kanaaf wajjin barreessine haga dhumaatti jeeshanii nama wajjin barreessine caalaa abdii kan jedhamu jira isaa wajjinis wal quunnamsiisuu danda'a namoonni biroo sirriitti hirmaatan baay'ee walaloo irratti kan jechuun walaloo nama tokkoo kan abaluu tokko miti sirbi kun si galeera. Kan uummataadha. Kan uummata keessaa cooramee isa tokko miti jechi waan tokko qofaatu hin taane duudhaa naannoo sana akka ibsuu danda'amu keessaa funaanamee sechaamee jechoota filatamuudhaan hojjetamedha malee walaloo namni tokko barreessee gadi kaa'eeyyuu akkasii tooraan waan galeetti galeerante. Sirbima kee yoo sirba kee keessattiyyuu akkaataatti walaloo barreessite kan baay'ee nama ajaa'ibu dandeettii kee keessaa kan baay'ee ajaa'ibsiifannu akkaataatti jechoota fayyadamtuudha. Amma jara sana rakkinaan qabu nuuni noormaali iddootti deebisuu dandeenya. Akkasitti hubatamuu qaba malee maqaa wal balleessuu yookaan waan fakkaanne haasa'uudhaan hojii jiru hin jiru. Yoo jechi yoo qirree yoo wanti isaanitti mufate yoo jiraate immoo alaajuu wal argatii haasa'uu danda'u. Yoo waan balleessite jiraanne immoo dhiifama gaafannaa malee wanta namaatti hin buune. Wanta namaatti hin buune. Amma hangama kootiin amma hin dandeenye amma humna kootii sin gargaara. Jara sanallee amma humna koo akkan ta'e godhee iddoo isaaniitti deebisuun qaba qaama nageenyaan illee haa ta'u. Ati jabaadhu hojii keetti bakka jiranii jabaadhu si jechuu barbaada yoo amma nan dhufa gara Finfinnee naannoo isaa jiraatta tam. Jirkottu gaafa as keessu taabilbii rakkoon qabu. Ani nan deema rakkinaan qabu haayiwee irra iyyuu jira ammayyuu dhufaan jira Adaamaati. Na bilbiluu yaalii bakka ta'in jira. Leencoo kool piraanki ture booniitii biraan si bilbila. Kool piraanki ture booniitii biraan si bilbila. Piraanki?
Call prank ture. Oh, Frankie right? Yeah, call prank ture. Aye, zitta balu. Ayyee leencoo baay'ee si jaallanna dhugaa Okay. Aye. baay'ee tokko si ajaa'ibsiifadha dhugaati baay'ee gara Aye, wakati zitta balu. ayyee nama gara fuulduraatti abdannuudha dhaamsa karaa si dabarfattu yoo jiraate leencoo kiyya dabarfachuu dandeessa. Wanti na godhan tanneen nama kun. Ayyee liinkii isaa siin ergaa daawwachuu dandeessa. Ayyee guddaa galatoome leencoo kiyya. Lutteeraa kunoo. Hello leencoo. Oyyee leencoo kiyya. Ijoollettii argame? Ijoollettiin eessa argamte jetteeti? Bilbilaa turte hin jedhin. Jalqabmiis koo na bilbiltee naan hin deebisee si bilbile. Okay, bakka kiisii keessa naasuudha dhiis. Naasuudha? Ayyee galatoo. Leencoo gammachuu ergan bilbilee raadhee booddee ammas bilbileetiti naasuun si bilbilee naan jedhee ijoollettitti argame yoo jedhe daawwattoota keenyaa egaa viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata ture. Warri yuutuubii kanaaf haaraattan sabskiraayib godhaa. Nama barbaadan nama kool piraank godhi jechuu yoo barbaadan koomentii jirutti barreessaa. Warri jimettanii utuu imeelii qabdanii sabskiraayib hin godhin jimettanii viidiyoo namaa laaltan immoo hin dabbara sabskiraayib godhaati hiriyaa keessaniif immoo sheer godhaa. Maaliif beektu isin? Aniyyuu hin beeku garuu sabskiraayib godhaa waama fedheef mee godhaame mee kuma 7 galuu fennaa. Torbee garasii 10 galuu qabna sababii ta'eef akkuma caasaa makka itti gad diriirsinee jirra torbee garasii 10 galla jenne nu jalaan kuffisinaa egaa caasaa keenya isa kana akkuma kanatti itti fufnaa torbee nama isin koomenti gootan fidee dhufa ammasitti baay'een isin jaalladha turtii gaarii.